Yoyyaa akkam jirtuun daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko miidiyaa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kennas obbo Adoolaa Baanataatii fi gaaffii lamaan tokko qabaa. Gaaffiin takkaffaan waa'ee hidhamuu Jawaar fa'aa fi mana murtii dhiyaachuu isaaniiti. Akkasumas hidhamtoota Oromiyaa guutuu keessatti hidhamanii ilaalchisee isaanirraa wajjenna. Itti aansuudhaan immoo gaaffiin lammaffaan isaanii qabu gaaffii isoo mootummaan kun akka amma jedhamaa jiru kanaan waan takkaatti jedhee akkasumas hidhamtoota Oromiyaa guutuu keessatti hidhamanii ilaalchisee isaanirraa wajjenna. Kana jenna. Itti aansinee immoo waa'ee kufaatii mootummaa kana. Mootummaan kun kufe Oromoon akkamitti qophaa'ee jira? Oromoon kufaatii mootummaa kanarratti haasa'uuf ala of qopheessuun Oromoo of qopheessummaan saba keenyaa akkamii jira waan jedhurraa haasofna. Sirba kanaan booda walitti deebinaa. Ulfaadhaa wayyamaa. Oromoo maa ustaa, Oromoo maa calliftaa, yaa Oromoo maa calliftaa, Oromoo maa ustaa, osoo diinni qe'ee dhufee ilmaan nu biraajjeessu, osoo diinni dhufee ilmaan nu biraajjeessu, Oromoo maa calliftaa lammiin qabus garaan nu keessi. Gaaffii barattoota, gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Injifannoo kan uummata Oromooti. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Biyya kaakilee gudditti finfinnee lukaan keenya jennaan keessan miti hin jennee bakka yaadda ga'u baaburaan kan fidduu yeroon sitti mannuu silaa nu nageessu eessa nu qubsiisu keenyarraa nu dibduu maal goota diidaa asittuu waa dhalateera.
falata mursiisu sodaachisa diina alagaa guchiisu kailalla kaallalla eebooni lolillolla lolillolla eebooni nusjiraachuu feenuu ilmaan keenya booda dhiiraa dubartiinis ka'aa fudhaa gooda nusjiraachuu feenuu ilmaan keenya booda dhiiraaf dubartiinis ka'aa fudhaa gooda kaallolla lolillolla eebooni kaallolla lolillolla eebooni kolaasa mankakkoo lolaanaa baguuree loliyyaa dargaggoo lolaaf dhiiraume kolaasa mankakkoo lolaanaa baguuree loliyyaa shamarree lolaaf isinuume lolillolla kaallolla eebooni bahaadiyaan lolillolla eebooni kaabaa kebbaa lolillolla eebooni sanyiin taaddee lolillolla eebooni kaneeleemoo lolillolla eebooni እሺ ዮያ ዲሻ አካሞልተ ጀን Yoya shekam nagene badada. ኦልቴና ገያሜ ስዱማኒ ዮያ ዲዳ ወቶቶ ጉሚ ወኮቲኒ ገራ ጋፊ ደቢ ከናት ጤና Ashe sanin duraye ado sitte majadum gafaram fatte torban kana keessa Oromooni namoota jajjaboo nama lama dhabani hundubbata jedhee ado sitte bonne jedhu carraa dhagganne hundaan nulle gadda nutti dhagame dhageessisu nu barbaachisa Profeesar Mahadi Ahmedii fi Adde Saaraa Tasfaayee namoota ijoollummaa isaaniitii kaasanii haga lubbuu isaanii dabartuu as qabsoo tanarratti of qusatin ifqinnaa turanii gadda nutti dhagame nulle dhageessisuu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. ulfaadhu wayyami waa'ee asaaraa sawwanni jenne malee Gumi Boko karaa Gumi Bokootiin peejii Gumi Boko irratti Profeesar Cha herregaatii fi barreessaa gaazexaa Bariisaa gadda Gumi Bokoos itti dhagamu ibsatee jira ammas irra deebinee gadda kana ibsanna ulfaadhu wayyami adishaakiyyaa waan kana waan nuuf gootee fi mee sududuma amma gara gaafii deebii kennatti seen mee adisha torbaan kana keessa guyyaa jimaataa torbaan darbe keessa guyyaa jimaataa mana murtii bilxiginnaat obbo Jawaar Mohammed Baqqalee Garbaa faati akkasumas Dejenee Xaafaa fi hayyootiin Oromoo baay'een dhiyaatanii turanii manni murtii waan jedhe dhaggiteerta duruu jalqabumaa yakkan qabanu nafxanyoonni Jawaar nu hidhamu Jawaar nu du'u Jawaar nu fi fannifamu Hacaaluu nu ajjeefamu warra kanaatitti jalqabaa Hacaaluu ajjeesanii Jawaar farra kanatti godhanii ati akkamiin ilaalte mana murtii warra Itoophiyaa kana oolmaa gaafa jimaataa akkamiin ilaalte mee isarraa wanaa jedhiiti babadhisnee haasawaa deemna. Hayye ulfaadhe wajjame waan
Jaal Jawaar Mahammadeetii fi Baqqalee Garbaa warroota himannaan himannaa sobaa kayyee itti dhikaate sanii kudhan keessa jaarraa hambinneerra jedhanii turanii kudhanuu jarri sun waan yakkiten qabdu yakki isaanii waan biraatii motii sabboontota Oromooti hoogganoota Oromooti ila Oromooti gurra Oromoo ta'uu isaaniiti yakki isaanii of ta'anii mul'achuu isaaniiti. Kanaaf jarreen sun himannaa irraa kaanne jedhanu manni murtii kayyee jedhe san jaal lakkisiyyuu arfan irraa gadi hafanillee yoo taate wamaa wanni takkatti wanni tokko wanni jarri sun itti himataman waanuma amma tuquchaa tattaafan manni murtii suni akkaataa biyyi sun itti ijaaramtee fi akkaataa ummata biyya sanii kattiin hacuucaa turaniif cubbuuttiin murteessaa turan mana cubbuu san keessatti dhiheessanii oromummaa isaanii duwwaadhaan mana isaan keessatti yakka garaagaraa waan garaagaraa irratti raawwachaa turaniiran isaan callaa muti beekan yoo kana jedhu namoota isaan fakkaatan Jawaar yoo jenne Jawaar akka hoogganaa guddaa nama tokkootti biyya Oromoo guutuu hoogganuutti hin mul'atu. Nami Jawaar fakkaatu isarraa kaasee haga gaandaatti jiru. Nama isa fakkaatu yookaan beekta nama yaada san qabu nama itti dhaga'ama akkasii san qabu hunda mana hidhaatti gidira jiramanii ijjeefamaa jiran jechuudha. Kanaaf manni murtii suni waan godhe sanii jara duruu ka hidhaneef hidhaa fi muti karoorri isaanii yoo dhugaa walitti hennee jiru. Hidhichaa fi muti ajjechaan yeroo kanaan dura halkan keessa saatiin malletti saatii seera dhabeessi tokko saatii maafiyaan namarratti tarkaanfii fudhatu hirriibi du'a saatii hirriibaa santi kanaan dura tarkaanfii irra fudhatichaa fi waan Jawaar irratti raawwatame waardiyyoota isaanii ijjannoo fi jabeenya isaanii oromummaa isaaniitii fi kutannoo isaaniitiin lubbuun Jawaarii halkan gaasanii dabarteerti jechuudha. Itti aansanii karoorri amma guyyaa Haacaaluu ajjeesanii suni guyyaa sochii san keessa jeequmsa san keessa Jawaarii fi nama Jawaar fakkaatan Baqqalaa ka fakkaatan kana hunda isaan karoorri isaanii isaan lubbuu dhabamsiisuuf turan jechuudha ajjeesuuf turan jechuudha. Garuu dandeettii fi hubannaa qabu of dura dhaggichaan waan dhufe argee qajeela boodigaardii isaatti yookaan beekta warra boodigaardii isaa ta'anii jiran waardiyyoota isaa sanii fi humna fi madaalee beekee waan ta'ichaa gadi deemaa jedhee hiikadhaa jedheenii ajaja dabarseef dandeettii beekamsuu isaatiin adda Jawaar guyyaa san dabare jechuudha. Kanaaf yoo du'a sanirraa hafanu wanni du'a aanamaan addunyaa tana keessatti haga fi itti rakkadhee argaan laka nama tokkootti argetti wanni du'a aanaa hidhaansa. Ati duuta jennaan qaami keeti
وما وانت كواه جاتو قبلو أتي ميشا جتشور بقى أتشين دوبا وانت كواه جاتو قبل جتشور نامي جوكو هدامي جتشور بكت مرتاي سانكيست هكذا بكنسا قباتو هكذا قواتة تأوتي هم فدهات أوتي وقت القرون دندا كده ميتا أوجتو دو لما فايتو نمي جواري جو نمي بقلي غربا جو كنتين ايفي جاجو موتي نمي كولونيل غامچو جو نمي عبدي رغاسا جو oromo haqa oromo rakku dalt roro oromo radak qabde jette dalt worroti kuni adda bakka santi hidamani ta'an jechuun mebeekums jawari akanni hidame ta'ulaan adda guutuu oromo leaderi isani akai organ isani akai hidame ta'ajju nuufu organ bakkala garbala gootummaa kolonel gammachula gootummaa isaa dhiirummaa isaa hidhantee ta'ajju maanta farid wanti achi hafeef maan du'aman gootummaan abdii raggaasa hidhamtee ta'ajju kanaaf jaalawwan mana hidhaatti achitti tortorsaa jiran yookaan beekta achi hidhanii du'aa jiruu jidduu jiraachisantu haala amma ideemaa jiru akka guyyaa gaafsaniitiin diqqaatte guddatte keessaaf alallee oromoon guyyaa gaa tokko jaran kana hin daganne waan godhamuu malee namuu bakka jirutti godha jira jedha. Dhirnaaf guutuma haa qabaattu malee. Ulfaadha disha. Mee badiin jara kana Oromoo ta'uu badii ta'ee hidhamanii jettee yaaddamoo Jawaar fa'aa dhuguma. Yakkamaan godhanii hidhaman isaanam yoo akkanatti hin talu. Mana murtii kanarraa dhuguma maal eegan? Oromoon mana murtii kanarraa maal eegan? Jawaar fakkeenyaa gaafa biyya galee ani uummata Oromootii fi Rabbi uummata Oromoo amanaa jedhee jira. Garuu Rabbi fi uummanni Oromoo illee numa jira gammaa Jawaar illee mana hidhaa jira. Uummanni Oromoo kana cadhisee ta'ee ilaaluu qaba. Jawaar mana hidhaa ka'anii filannoo deemsisuu qabu. Baqqalee mana hidhaa Abdii Raggaasaa mana hidhaa kolonel gammachuu ayyaana mana hidhaa ka'anii isaan filannoo deemsisatee Biraanuu Naggaa waliin Oromoo irra qoosuu qabu jetta ni akkamiin ilaalta Shaafi? Yaa gaaffii teetiif dhugaadha. Jecha ati jette waaqaa fi Oromoo abdaadhee biyya tiyya galeera jedha. Dhugaadha ta waaqa waaqi kun wadda jiraachisee rakkoo agarsiisa hulluusisee ka halka ijjechee halkanii sanii kaasi ijjecha qindeeffamee gaafa guyyaa Haacaaluu ajjeefamee san jala waaqi harka isaarra qabee baaseera dandeettii isaatiin. Ammoo Oromoo fi waaqa abdadhee gala yoo jedhee bari Oromoo inni abdatee gale suni bari warra boodii gaardii isaanii san keessaa nama tokko dhugaa. Ana kamma ifitti amanutti. Jecha sanii Oromoon hin dachaafne gara duuba. Ijoolleen boodii gaardii isaa turte sun ajaja militarii, ajaja waraanaa itti kennamee hooggan isaa oli gadi dhiisii baay'ee jennaani hin bahu. Waan dhufaa Jawaar waliin fudhadha
yaduuti la dutta Jawwaar waliin du'a jedhe Oromoon Jawwaar amanatee gale san keessa tokko boodigaardii isaa san waadaa suni caba jedheen ani herreefu akka amma laalutti. Kanaaf ummati gaafas buqqa'ee bahe hin dhagar. Adhaas haga feete istiraateejiin diinaa ka biyya keessaa ta'e ka alaa karoora Oromoo karoorri jaalala Jawwaari jechuun karoora Oromoo jechuun hegeree Oromoo jechuun hegeree Oromoo kana diina biyya keessaa ka bilxiginnaa yookaan beektaa nafxanyaa jennu kana callaa odoon ta'in warreen nafxanyaa kana lafa dhaabaa ture. Diinni fagoolle jiraniif quba qabaa. Kana hunda adda Oromoon amma fudhatee jilbiiffatee nafxanyaa bitamatti hin jiru. Carraa argateen ilmaan isaa adda ijjeefamaa waraabessaa kennamaa du'an jira. Bakka jiranuu qabsaawaa jira. Ka ija qabuu hin arga, ka gurra qabuun dhagaa. Kun hunda Oromoo gaaf kaani Jawwaari waaqaa fi Oromootii amanee biyya gala jedhu. Kanaaf an akka laalcha kiyyaatti akkuma Jawwaari Oromoo hin ganuu. Oromummaa kiyyaan du'aa. Oromummaa kiyyaan jiraadhaa jedhee ofirratti murteesse haga fedhanu yeroodhaaf qabeenya meeshaatiin qabeenya beekumsa yookaan beektaa caasaa diinaa ka biyya sani waggaa 150 ol gargaarsa mootummoota biyya alaatiin cheenii ijaaran ka duuba ta'anii yaadaan hegereet ilaalanii soonni jedhan gargaaraa tura. Kana hunda wallaaleetii mootii eenyulle caalaa Jawwaari waan kanan beeku. Haga wanni kun qormaata qaddun beeku. Jawwaari bari jiruu ani amma jiraachaa jiru kuni akka hojii kiyyaatti haftiidha haga jiraachuu mala ol jiraadheeraa jiru. Haga waan isaa kenne qusannaa tokko malee hujatee waan du'aa asii ta waaqi fudhatu san waaqi eegee waan du'aa asii adda hidhamee sammuu isaa hidhamtee qaama isaa hidhamee wanna hundi isaa hidhamtee haga hidhaan ulfaata. Ilmi namaa wanni du'aa namaan yoo jettee hidhaansa san keessa adda eenyummaa fi kaayoo fi xiqqummaan odoo takkan jedhin achi keessa taa'ee qabsoo ofiitti fufaa jira. Jawwaar Mohammediitii fi warrooti akka isaanii kan kumaatamoota laakkaa'aman. Kanaaf Jawwaar mana murtii akkana jenna. Mana murtii waa argan. Manni murtii mana biyyi takka ijaaramtee heeraaf seera kana bula jettee waa ittiin bulan damee ittiin bubbulan ka ijaaratan damee sun damee seera biyya sanii gadhaabatte jechuun dandeenya. Dameen manni murtii suni mirga saba gosa eeguuf saba eeguuf qaba jechuudha. Kanaaf
بخفية تئن جوار أنت كسجرو حق المرمات أكن جراتو فأكنت كسبوا صبال أرجعت صبا سكسلت ونو قنا مبال أكا قنا مجرتو هندي كنام بين هذا أوتي جوار أنت كسجراتي أنت كسجد باي odoo adda jawwaari gadi baasan nuti oromoon jawwaari jiraachifachuuf qophiidha. Jawwaar akkamiin jiraachifan adoo addanni mana hidhaatii gadi baay'e dhiifama. jedhe uumaan. Yoo jawwaar mana hidhaatii gadi baay'e akkaataan nuti biyya diinaan biyya qoree diinaatiin kan bakka ijjatan hin qabne Finfinnee san keessatti jawwaari simannee lubbuun jiraachifachuudhaaf qophiidha nuti. Odoo mana hidhaa san keessaa dhabame eessa jiraachifna hin Oromoo eessa jiraachifata nama gana geeffa. Habashaan tuni naftanyaan tun karoorri isaanii isaallee dhoffanne waan fuula dura baanee dubbatan. Jawwaar nu ajjeefamu, nu hidhamu, nu fannifamu jedhanii addunyaa kana duuchi keessatti kana jedhaa baane. Haacaaluun nu ajjeefamu jedhaa turan ni ajjeefamu. Waaqaaf taate waaqni hammate sun hin ijjeenne jawwaari gaadhaa lubbuun hin jirtu. Nu hidhaa jedhame hidhaansa isa hidhaman hin jiran. Bari warrooti waan kana gochisiisaa ture akka guutuu biyya sanii keessa jira. Mena adoadha mucaan kun mana hidhaa sanii gadi ba'aa jedhame garuusa dhannaa nuti tika mucaa kanaatiin haa wal gaafannu odoo kana jennu wanni kun mataa keessa bulfachuu nu barbaachisa Oromo. Eessa bulchina nama kana yoo adda gadi ba'e eenyu amannee eenyu waardiyyaa mucaa kana godhan akkamiin lubbuu isaa jiraachifan eenyu amanamaane akka boordii gaardota isaa ka duranii san eeddota isaa ka turanii san ka isa waliin mana hidhaatti dhashamaa jiranuu sun namoota akkasiisan adda burjaajessa Oromoo burjaajan kana keessatti mee waardiyyaa akkamii kaadha Oromoo jawwaari dhaabuu dandeetti haala amma irra jirru kanatti. Gaaffii akkanaa kana mataa keessan of bulchuu nu barbaachisa. Bifa feeteen ta'in ba'a jawwaar. Kanaaf wanni duratti qophaa'an hammeen nan qaddu wanni duratti yaadan hammeen nan qaddu. Gaafa mucaan kun mana hidhaatii ba'e ila Oromoo kana ka waaqni nuu kennee gaardhaa waaqni nuu jiraachise kana akkamiin tiksuu dandeenya akkamiin nagaa isaa eessifannee fayyaa isaa eeguu dandeenya waan jedhan ammallee mataa keessa ofi bulchuu nu barbaachisa. Kana amma mana hidhaa san callaa keessatti deddeemtu akkam baannaa bulu yoo ba'ee nami kun gadi ba'ee koofiyyaa kaayatee manaxirii kaayatee fuula fi jijjiiruu danda'a jawwaar. Akkamiin nama kana keessa ba'ee deemuu danda'a. Kanaaf kanallee metti yaaduu nu barbaachisaa. Hidhaansa mana hidhaa mirga fi dhabeetii mootii jibbii jaala adda goomaraa isaan qabameera. Garattiin dhaqanu hin qabanu.
filmaata dabarsine jedha filmaata bari dhibba wayyaaneen injifanne jedhu Oromoon bari fincila ji'a sadi keessa itti kaattee wayyaanee gaara galche filmaataa muti dawaa kana ijja kenna kan nama waan guddaan hojjechaa danda'u akkanaa kan irratti ilaalcha kenna deeffachuu barbaachisaa jedhanii ashee deebite si deebisee baay'ee naa deebisteerta ulfaadhu wayyaamni Oromoo fil dhaamsa dhaamteertaa fi dhaamsee ati dhaamte baay'ee dhaamsa gaariidha Oromoo wanni hubatuu qabu dadhabinna Oromootiin nafxanyaan Hacaaluun jala mootummaa qabattee ajjeestee jirti akkuma sanii Baqqaleen Nuujuu jedhaa jirti Jawaar Nuujuu waan kana jira Oromoon Jawaarii Baqqaleen ta'e Abdii Raggaasaa akkasumas Koloneel Gammachuun namoonni maqaa Oromootiif mana hidhaa galchituuni eegdota Jawaarii dabalattee gaafa siin gad baate Oromoon nama kana eegatuuf tiffachuuf waan ifiitiif itti qophoowuu qabaa ale dhaamsa kana qaba Oromoon cadhisanee rafuu miti biyya keessaa biyya alaa ka jiranuun ijaarramanii ka biyya alaa jirus karaa qarshiitiin maaniitiin godhanii Oromoo ijaaranii jabeessanii qophaa'uu qaba Oromoo waan maraafuuf qopheessuu qaba jechuu barbaadan inni kana keessa dhaamaftuu barbaade ulfaadhu wayyame wama hidhamtootaa kana kaasna yenna waa'ee hidhamtootaa waa'ee Jawaarii fafa kana kaasne mee waa'ee Oromiyaa guutuu keessaa hidhamtoota jira fakkeenya Wallagga keessa nama baay'ee mana hidhaa jira godina Gujii keessa fakkeenya kaasuu dandeenya nama ka Gaawwole Nyaaphoo Dullachaa jarri kun amma abbootii qabeenyaati Oromoo ta'uun badiitti ta'e yakkatti ta'e mana hidhaatti guuranii jiru isaan callaamu tarqalorraa hin beektaati namoota hidhame jaarsa tokko fa'aa hidhamee achi dhibamee rakkataa jira Alii Saafaayifa akka malee dhibamee rakkataa jira nami baay'een Oromiyaa guutuu kana Arsii keessa Baale keessa Jimma Harargee Walloo keessatti amma ummata Walloo irratti waraana labsanii waraana Afaarii jedhanii fi waraana nafxanyaa wal ta'anii ummata Walloo dho'aa jiran yeroo kanatti baay'ee isaanii qabanii mana hidhaa eeguu jiran garuu warri hidhame kun mana murtiin dhiyaatu warri kun isa kanarraa wanaa jedhiiti waa'ee hidhamtoota asirra goolabne gara gaaffii kaaniitii deebina ulfaadhu wayyama dishaa. Ulfaadhe wayyame waan beektaa hidhaansi qabu goota walillee hidhamee argeera. Beekaa walillee hidhamee argeera. Kanaaf hidhaansa jechuun akkuma jalqaba tuqichaa wal'aane waan du'a aanee jira jechuudha. Nami gaafa mana hidhaa seena eenyummaa isaatti jalqaba irraa mulqama. Of ta'ee dhaabachuun danda'u. Ol ka'i gattee ciis ka'i. Waan jedhamu jala jira jechuudha. Of ta'ee dhaabatee danda'u. Tokko ilmi namaa karoora qaba. Karooraan jira. Jiraachuudhaaf hojjechuun barbaachisa. Kabaratee kabarnoota baratu jira barataa ta'ee ganna isaatiin. Ka hojiidhaa hojii isaa irra jiru jira. Ka maatii godhatee maatii waliin jiraatu jira. Yoo namni kun abbaa warraa maatii kanarraa hidhamu yoo barataan tokko barnoota kaayoo isaa jiruu isaa ka ijaarraturra hidhamee haalan jirre sammuu isaa jeeqamee wanti garaagaraa kanan jennu brain washing jedhamu sun dhaabatan duuta jechuudha. Me'ati nama maatii qabu tokko taatee fakkenna. Ati hidhante nami maatii keessa hujee alaattiin galusi
kabalaa waa hundarraa eegee ijoollee mana barumsaa geessitee jaartii teetti akkaataa waliif hojjettanii jiran. Amma wanni kun hundi ati hidhantee asi jirti. Ilma namaatiin sammuun kee si'a. Haga dhaabata si jeesallaa. Beekta akka du'e boqate. Kun dhaabata goddee duuta jechuun beekta goga jechuun beekta namni du'ellee beekta nafi isaa kun gogee iskileetanii taatuma deemaa muti. Bari mana hidhallaa kun isaan gogaa turaaba. Du'a lammaffaa jechuun kanaaba. Maatiin keetiin facaa. Kaayoon teetiin facaati. Wanni jireenya hawaasa jedhama sammuun keessa bulbulame mana hidhaa sanii gadi ba'a. Haga feete beekaa ta'e, haga feete goota ta'e, bakka dur namoomaa ka mataan ka jiru, ka beekumsi ka jiru, ka dandeettiin ka jiru. Bakka santi sammuu keetuu deebisuudhaaf yennaa dheertuu sirraa fudhata. Qabeenya kee ka barbadaa'e maatii kee deebittee ijaarachuudhaaf dhiisi. Yookaan barnoota keetti deebitee barachuudhaaf sammuu kee ajjestii godhichaan dura yeroo dheertuu sirraa fudhata. Gadi baatee hawaasa kana wanni diida kana argama hundi. Akka haaraa nama haaraa dhalatee tokko taate. Maatii yookaan nama durbee gaafa mana hidhaa sanii gadi baatee jiru ilaaltee ija keetirraan kaa maalti wal kun jedhu ijji kee nama kana ilaaltee quutu jechuudha. Yoo ijoollee tetee yoo haadha tetee yoo abbaa tetee ija keetirraan kaattu yeroo dheertuudha. Akkanuma ilaalaa irra turte. Maaliif ija kee kana ilaaleen quufe hin beelutti ijji namaa kun. Nama sammuu kee kana sirreessee akkaataa si godhee si hoogganaa hawaasa keessatti yoo nama qabaattee wanni jedhu jira. Haga feetellee bee. Du'a waan du'a asii biyyee boolla si galchicha waan boolla asii si godhuudhaaf namoota amma biyya Oromoo kan ka hamma danda'an ajjeesanii ka hamma dadhabanii du'a lammaffaarra ajjeesan jechuudha. Hidhaa jechuun du'a bara. Kanaaf wanni amma Oromoo irra godhama jira. Kanaan durallee jechuudha tattaafadheera. Guutuu biyya Oromoo kana keessa ajjeesichi kun hidhaansi kun akkuma dammaqi kenna akkuma wabeekichi kenna dabalamaa deemuun gaaffiin tenna kaate diinni haguma sani du'aaf wa jiraachuu jedhee tattaafachaa jira. Du'aaf jiraachuu amma gubbaa jira isaan biyya san keessatti. Haga fedhan warra ogummaa qabu warra karra qabu deeggaramanuu nama fakkii guddaadha. Tigraay heeraa fi seera cabsitee jedhamu. Dhugaan heera biyya sanii cabsu jechuun heera eebsisuu jechuun amma dhugaadhaan yoo dhugaa dubbannee jira. Nami heera fi seera biyya sanii tumamee odoo jiraate ka eebsisu qaama biyya saniiti moo nama ifiifuu biyya isaa keessatti heeraa fi seerri gadi dhaabatee hin beekne akka biyya Eertiraa kana itti duulan jechuudha. Diina fagootiif diina dhihootti jira ka jedhu kanaa bara. Diroonii fidanii haga Tigraay meeshaa hidhatteertu beekan. Dirooniidhaan meeshaa kaa hundaa
kashabsiisan jechuudha. Kanaaf wanni biyya sanitti deemaa jira. Fakkiidhaa achi dhaqee dhiifama. Wanni heeraa fi seera jedhan jiru. Carraa argatanii si hidhanii duutee si awwaaluu bineensaa si kennuu dhaabata si jeesanii haga si tursiisan yoo ati hin du'iniif mana hidhaa san keessaa gadi baate akka ati ala baatee duutu si godhan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amma garaajii godina Gujii san tigassi deebise fakkeenyaa sin jedha beekan haadha namni dhaggeeffatu chinna waan kana beeku borboree buudnaa jedhanii mana hidhaa wajjin turre nama qabaatee akkamii nama bulii meeqa qabu ijoollee meeqa horatee qabu ka horii meeqa qabu yoonni waggaa akka kanaa hidhamee gadi ba'u wanti takkaan hin jirtu addeetti galuudhaan. Ji'a tokko hin turre du'icha. Yaasin gaararu. Amma namni kun waa daragga. Bakka mana dur manni isaanii jiru hiddii itti lattee bosona jechuudha. Amma namni kun du'ee booda jira. Mana hidhaatti hin ta'une gaafa mana hidhaatti ba'u namni isa kunuunsu jiru manni nuun jiru warri nuun jiru. Hindu'a jira inni. Fakkeenya namoota qaabaqisii kaasa. Kanaaf beekta warra amma mana hidhaatti achi galaasu achitti hidhan kun hidhaansa isaanii kana ijjechaa dhaabata duutuu fi kaduute amma carraa awwaalamaa yookaan awwaala argachuullee hafe haduute bineensa si nyaachisan jechuudha. Odoo maatiin kee argamu. Kanaaf wanni amma hidhayansaa wanni jedhanu kamaatii ilma namaa ijoollee akkas jalaa balleessan ka gara qabeenyaa hoo amma namooti naannoo amma Oromiyaa kanarraa hiikan akkuma amma Jawwaari fuula dura bahee bakkalcha Oromoo ta'ee Beqqalee Garbaa bakkalcha Oromoo ta'ee ifee maal guddaa ta'ee nutti mul'atu. Eenyu sin jedha koloneel ayyaana gammachuu ayyaanaa abdii akka hundi isaanii akkuma gadi deemtuun akkuma wanni jettuun bakkalchi akka isaanii hundi bakka hundatti ifi silaa Oromoo ta'u wanni Oromoon abdii irraatti qabu hundi bu'uuranii ajjeefaman hidhaman jechuudha. Ijjeechaa jechuudha. Qabeenya isaanii barbadeessu jechuudha. Amma maatii gaawwalee kaati jettu kan. Kaalii saafa'ii ka jettu kan. Ka saafa'ii dambi'ati jechuudha. Fakkeenya warra beeku maqaa yaannaaf siin jedhaman. Akkuma san bar Wallagga keessa akkuma san. Hararge keessatti, Arsii keessatti wanni godhamaa jira akkuma san. Maaliif? Hegeree Oromoo dadhabsiisicha cabsuudhaaf waa silaa mataa qaba. Waa silaa hegeree isaanii sammuu isaanii kolbaasan ifa ta'anii mul'atan keessa itti dukkaneessu jechuudha. Dhabamsiisu jechuudha. Qabeenya isaanii san barbadeessu jechuudha. Qabeenya isaanii barbadaa jechuun amma namni hin beekne maal jedha? Bari horii ebeluutti irraa dhummate yoo qabeenya isaaniitti barbadaa jira. Qabeenya Oromootti du'aa jira. Qabeenya Gujiitti du'aa jira. Kanaaf hegereen hojjeesichaa ammallee lafa jirru hundatti akkuma jalqaba jedhichaaf warra siyaasaa hidhame kan mana hidhaa jiru kana akkaataa odoo mana hidhaa sanii bayan itti kunuunsuu dandeenyuufi nagee isaanii eeguudhaaf amma nuti qophaa'uu nu barbaachisa. Akkuma sani
nama maatiin qalleef ka maatii irraa faca'in bakka jirrutti bakka carraa argannetti wal bira dhaabbachuun waan kana jalaa nu baasa. Kanan nu hunnuumsa. Kanan kun dhiibee waan kana cabseen baay'eef nu godhaa jira. Kanaafi waan kanaafi bakka jirru addee jirrutti sadarkaa namoota beekamanuutti ta'e sadarkaa beektaa namooti hin beekamne yookaan beektaa akka warroota kaa fuuldura ba'an ummata Oromoon beekuu miti. Bakka jirutti namoota beeku. An beekuu dhabuu danda'a. Kabraa beekuu danda'a. Kanaafi bakka jirrutti wal bira dhaabachuu jennummaa hunnoomuudha. Gurmuu wal godhachuudha. Jedhee kanumarra dhaaba ashee. Baay'ee ulfaadhu wayyaanee anka jechuu barbaada asirratti yoo jiraate lafa bariisaaf geeftu dukkanni baay'ee hammaata. Amma akka mudhatutti latti bari'uuf deemaa jirti. Dukkanni Oromoo irratti hammaata. Kana caalas hammaatu mala. Oromoon of qopheessuu qaba. Oromoon akka Oromootti bakka jiru ijaarame waa'ee godina kanaa godina sanii muti. Akka Oromummaa takkatti Oromummaa tokkoficha callaaf ijaaranii wal ijaaranii qophaa'uu qabanii Oromoon. Kana yoo jedhu warra mana hidhaa jirullee kan gallakkisiisuu danda'u uummata Oromoo akka ta'e uummanni Oromoo ifitti himuu qaba. Namuu ifitti himuu qaba. Anatti gallakkisiisaa kan godina Gujii keessaa, Arsii keessaa, Baale keessaa, Boorana keessaa, Wallagga keessaa, Wallagga Arfanii keessaa, kan Harargee keessaa, kan Jimma keessaa siyaasaaf hidhameef dhimma Oromoo dubbatee mana hidhaa garafamaa jiru ana gallakkisiisa waan jedhu jalqaba ofitti himanii Oromoon itti qopheessanii sammuu ofii qopheessuu qaban jedha. Kana jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gaaffii takkatti si gaafadheen xumurraa. Gaaffiin si gaafachuu deemu waan amma qilleensa yeroo kana keessa deemaa jiru dhagaa jirta. Tarii yoo inni jedhamu kun qubaan qabnu dhugaa ta'uu fi duuka bu'aa jirra. Yoo dhugaa ta'e gadi baannee uummataatti himna. Yoo tarii wanni kun ta'e nafxanyoonni waan dubbataa jirtuun dhagamaa jira. Itti qophaa'aa turanii akka mootummaatti Abiyyi Faatiin naftanyaa qawwee hidhaa turee jira. Oromoon maal ta'uu qaba? Poolisiin Oromiyaa yoo akka tasaa wanni amma isaan jedhan kuni kana jechuun ifasanii gochuu barbaada daawwattoota kennaa fi Abiyyi waan biraa ta'eera waan jedhamu jira. Waan kana mirkaneeffannee hin jirru. Yoo mirkaneeffanne isinitti himnee jira. Fakkeenyaaf rasaasa fa'aa rukutamee jedhama. Carariifaa itti gallakkifamee jedhama. Koronaa fa'aa qabe jedhama. Mudhatee hin beeku Abiyyi amma 721. Yoo inni kun ta'ee jiraate Abiyyi kana ta'ee jira. Naftanyochi itti aanaan muummee ministeeraa Dammaqee Mokkonniniiti. Take over waan cufa godhaarra jettee itti qophoofteerti waan jedhamu jira. Andeeggaraa Abiyyi illee miti. Yoo kanallee goote qabsoo Oromoo baay'ee gara duraan nu saffisiitti jennee abdanna. Qabsoo Oromooti nama gufuu ta'e tokko nu gargaarte jennee illee fudhatuu gammalla. Oromoon akkamitti itti qophaa'uu qaba? Moo harkuma maratee ammallee nama biraa tokko isaan kaastee bilchiginnaa jala ergamu. Ammallee jarri ergamuu waan barbaadu tokko fuudhanii ergatuu yennaa jarri barbaadan harka rukutuu qaba jettaa. Oromoo immoo Oromoon qophaa'inni Oromoo akkam? Oromoof maal dhaamtaaf hin jechuu barbaadan ishaa? Ana amma yaada ammaa kaatte kanarratti waan lafa jiraatti namni waa fala. Ana amma gaaffilee ati kaatte kana teetellee tee dhabaattellee jiraatellee jiraata dhabaatellee mala garaa natti baase kadiinni fagoo jiru na arguu hin dandeenye. Ana ta'ee na keessa taa'ee na qarsi bobaa na nyaataa jiru bobaa keessa na buqqa'e jedhanii hin taane yoo taate anaaf milki jedha. Warra jidduu kana Oromoodha inni maaliidha jedhee dibbeedhaahu isaa itti qophaa'an. Oromoon duruu wanni
wanda adda wanda Oromoon godhu jiru. Abiyyi jiraate hin jiraanne halkanee guyyaa itti cicchinee diina kana ofirraa kaasuu nu barbaachisa. Sun dhimma kennaa miti ka abiyyi du'ee abiyyi jiraate. Anaaf dhimmaa miti. Furmaataa jiru. Haqa Oromoo nyaata. Cubbuu Oromoo nyaata. Adhaa tanallee namoota Oromoo ta'an kan maqaa isaatii itti nama burjaajessaa jiranitti. Yookaan jedhasa inni ta'e burjaajenni sun nurraa xiqqaate jedhaan. Kanaaf nama kanarraa waa eegan mootummaa kiyyaa mutu. Amma lakki adoo beektaa mootummaa kiyya taate yookaan namni kuni wata kanarraa qolu taate wata kanarraa ittis taate maa iti jedhee karoora baafa. Namni kun nama wanarraa qoluu muti. Nyaaphaa isa waa hundaa irraa olii isa. Kan nyaapi karoora baafate ittiin dhufee biyya na qabatan jiru. Duraanuu dhaggaa isa keessaa hojjata. Andargaachoo xiggees keessaa hojjata. Isaayyaas Afoorqis keessaa hojjata. Meeshaa isaaniitti harka badee jira meeshaan diinaa. Oromoon burjaajessa. Ka ittiin nama addunyaa sanatti soba. Addunyaa beekaaf sobdu takka beekan wallaalteetti muti bara. Marfee lafa buute addunyaa hin beeku. Marfee lafa buute eessa akka jiru. Dhugaa eessa akka jirtu hin beekan. Dharri eessa akka jirtu hin beekan. Ammoo odoo beekanuu fedha ofirraa hundaawan, intarestii ofirraa hundaawan. Ati kuma dhugaa qabaa. Haga humna taate lakkoofsaa miti. Haga humna taate of baachuu asitti wata qabeettaa jee akka wayitti nama silaa akka hundu. Humna qabaattee jenna humna tesa sirraa bitaticha addunyaa si barbaada. Namni kun maan ta'uu malee tanti nu baasaa eessa gorraa badayyoo nama sun addee sanii dhaabamee jaatte sun rakkoo tiyyaa mootii rakkoo uummata Oromootii mootii rakkoo OPDO eessa gorraa eessa seennaa karaa kan baqannaa eessa gallaa tanti nu baasaa jedhee warri inni fitta qabatee nuun tumaa ture itti rakkatanuuti itti yaadanuuti. Mana rakkoo Oromootiin dhiphina Oromootiin muti. Inni jiraata dhabaate Oromoon qabsoo fi ittuma fufa haga waa fi argatu asii. Tuna waan burjaajessaa nama burjaajeessaati jedhama. Akka mootummaan tokko yoo beekta mootummaan tokko bakka sanii ka'ee jidduu santi balaa takka uumamaa jeequmsa takka uumamaa seera dhabeeyyii gadma seera kamtu jira biyya san keessa. Wanni du'aa asii wanni hafan jirti. Wanni saamama asii wanni hafan jirti. Wanni hidhaansa asii wanni hafan jirti. Yaaka jedhasa inni deemee jiraate wanni kun waan hin ta'e nutti dabalama. Hundam nurraa xiqqaatte jedha. Kanaafi dhiphina waan kanaa OPDO'n biltsiginnaan warrooti isa jala shibbisaa deeman ka maqaa Oromootiin daddalaa bayan haatti dhiphatanuuti. Diina seenaan duruun beeku. Amma ifa walitti ba'a. Yoo golgaan beekta sobanii akka Oromoo jedhanii isa jidduu tanaa
Wulli siisan hin jirtu sun jolli dee. Kanaafi tuni rakkoo Oromoo ummata Oromootii miti. Tuni rakkoo OPDO rakkoo bilxiginnaa. Timale akka rakkoo guddoo Oromootti ta'eellaa. Ijjechaan duruu nurra jirti. Saamamichi duruu nurra jira. Kanutta fidee isa waadaa nuu galee terroristii nutti nama fixaa tura. Ummati keenya dhiifama nuu godha jedhee nama asii jedhee waadaa nurraa fudhatee waadaa keenya nyaate waadaa sun yoo addanne ta'uu dhabde bari guyyaa biraa numa waadaa sun isa nyaata. Kanaaf akka ishuu biraatti ilaalu ani OPDO itti yaaddutu OPDO'n jonni du'ee jiraate jalatti qophootu malee ummata Oromoo duruu qabsoo isaatti jira. Ittumaan fidinsu haqa fi argatu asii du'ees jiraate jedhaan akkasitti hubadhaa shannaafi. Baay'ee ulfaadhu wayyami xumurree jirra wanni dabalannu qabnu baay'ee waan gaarii kaaste Oromoo inni du'ee dhabaate jiraate sun dhimma isa laallatu warra isa jala deemanii qocatanii gadhitoo fi gadhaa fi guutatan laallatu malee ummata Oromoo laallatu ummanni Oromoo qabsoo fi hamma isaa galma ge'u hamma gaaffiin isaa tokko lamaan deebituuti ebelu jedhee ebelu ta'ee hin ta'u. Kanaafuu Oromoon itti fufuu qaba jedhaanis kana maan jedha waan sagantaa keetti sa'aatii keetti guddee dhuftee Gumii Bokkoo irratti hubannoo daawwattoota Gumii Bokkootiif uumtee fi ulfaadhu wayyamsiin jedha dishaa. Ayyee ulfaadhu atillaashe. Eshi daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo sagantaan keenya guyyaadhaa asirratti xumurree jirra. Sagantaa keenyaa sheer gochuudhaan sheer godhaa bittinneessaa Oromoo biraan nu gahaa isiniin jenna. Ulfaadhaa wayyamaa akka qopheessee isinii dhiyeesse ana shannaa fi goljaati. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinu ulfaadhaa isiniin jenna.